faaftolee namti inni kun seen taatee jirtu obboleettii ishee Dinqinesh Waaqii dubarteessi bilisee jedhamti. Wantoonni nuti dhugaa baanu walumaa faana waaqayyo waa iddoo jalqaba akkuma mana kana dhufneen ani mana kanattidha kan nuti suuramne. Cuubamuudhumaaf barnoota amantii cimsanaa kan baranne raajiitti gaafa himnu nu kadhachuudhaaf gaafa ol nu galchanii mucaa baay'ee nu jalaa dhukkuba ture baay'ee bakka sadarkaa baay'ee adda isaatti nu jalaa dhukkuba raajiitti gaafa himu raajiin mucaa kana hafuura hamaatu hordofaa jira har'aa kaasee waaqayyo irraa adda baaseera jedhanii akkuma sanaan nu isin amanne mucaan hin fayyadu erga gaafa sanaatii dhukkuba osoo hin taane waan dura ol deebisaa hin teessisaa baay'ee bakka sadarkaa ija isaa ol qabachuu hin dandeenyetti guyyaa tokkotti kilinika kan deeme abbaa jifaar geessennaan dhiiga isaa ilaalanii qaama isaa kana hunda safaranii mucaan kee fayyaadha noormaaliidha guddinni isaas baalaansiidha akkuma kanaan itti fufaan jedhaniituma nu galchanii mucaan garuu manatti gaafa galuruma dhukkubaa gara torbee lama oliirra ture dhukkubni booddee kilinika kana jiraarraa jiru tokko nan geesse doktor lama isaatii kan hin jiranii achii bahee doktor Alaliin bira nan deeme cufamee raachis nan dhabee isaan booddee halkan sa'aatii lama wayii obboleessa kan hojjetuutu nu bira jira asuma jiranis guyyaa sana isa wajjin baanee naanna'aa turre booddee waan goonu gaafatan beeksisa biraatti geessine dura dhagaa kunotoo as raajii bira waldaa filiinidha achi geessineenaan martee wayii kennanii fi bijooti wayyaa'e achuma itti fooyya'aa itti deebi'aa ture gaafa guyyaas illee raajiin irraa kaasee bilisadhaaf mucaa kana kun hordofaa jiru hafuura hamaati erga jedhanii booddee mucaa kana keessaa kan nyaatetu dura ol deebi'a erga gaafa sanaatii garuu baatilee harkatti qabatee akka maayikiitti ni faarfata giddii keessatti deemee qe'ee keessa naanna'ee isatti arge waanuma kitaaba afaan lafaa fuudhee akka nama lallabu mana keessa deemee lallabuu yaa waaqayyoo yaa waan akkas akkasii jechuu malee dhukkuba tokko hin qabu waaqayyoo mucaa keenya nuuf fayyiseera galanni guddaan isaa Dhukkubni kun amma bira kan inni irra ture. Irratti tureera. Mana kiimii keessinaa inni isaa ol deebisaa gaafa ol deebisu baay'ee amma sadarkaa dhumaa mucaan hunda dhabuutti ol deebisaa waaminaan gadi liqimsuu harma ooluu hin danda'u ija isaa ol qabatee nama ilaalu ol deebisaa hin teessisaa inni dura mucaan noormaalii jedhan baay'ee huqqatee sadarkaa bakka baay'ee yaadda isaa namuu jalaa ga'eeti waaqayyoo gidduu galee sadiin yaada gidduu galee nuu fayyisee har'a galuu mucaan yeroo hunda galata waaqayyoo waan akkas akkasii lallaba gurbaa maal jette isaaniittuma deema namni gaafa konkolaataa deemus konkolaataa keessattis waanuma akkasii haasaa deema. Erga fayyeesuma lafa fayyeetti argee dubbataa deema. Isuma asitti argu galee akkas godha adda namaa rukutee fayyu namaa jechaatuma waan akka jedhamu. Isin tureetu gaafa amalee mucaan amma irraatu dhugama baara jechuudha. Harka walitti buusaatii waaqayyoon galate. Bakka waaqayyo isin gargaaree bakka fayyadanii eebbifama. Inni biraan immoo inni kaan immoo ani asumatti guyyaadhuma gaafa cufamuudhaaf jennu asii mana kana koree keessan ture yeroo sana mana kana babbareechaa gaafa jirru kutaa garagalii sanaa ta'u muka wayitti sooftii maraatu hin jiru naa bilbilamee baankii hedduu yaalee kanaan dura iddoo tokko tokkotti maqaa dhumtii kun kan ba'u iddoo tokko tokkotti immoo intarviiwudhaaf yaadee namoota muraasa keessaa inni mootummaa booddee dhiisee baankiidhuma waan jedhu bakka dhiisee hojiidhuma sirrii jiru kanatti jabaadheen yaada koo walii gadi duudhasuma kana hojjechuu qabadee ergan dhiisee hin dandeenye humna koo ol jedhetti baankiin daldala Itoophiyaa beeksisa baasee sanan dorgome hin dorgomu iyyoolee aarii abdii kutee dhiiseen ture riyaafaa tokko keessee na galmeesse achi yeroo waan asitti lallabamu hunda yaadannoo nan qabadane waan jedhu tiksiiwwan nan qabadha kunanaaf hin jedha nan fudhadha haa ta'u garuu waaqayyoodha guyyaa waan qabuuf isaanitti xiqqaa kuffisee waan guddaa irratti nama kuffisuudhaaf waaqayyo booddee irra kan inni namaa galu innaa otoo as keessaa mana qulqulleessaa jirru mana babbareechaa jirru sooftee cirraatoon hidhaa jiruuti bilbilli naa bilbilame bilbila gaafan kaasu baankii daldala Itoophiyaa irraatii intarviiwudhaaf darbiteetta guyyaa roobii kottuuti intarviiwutti daadhinaan jedhanii isaan booddee akkuma hojicha finneen dhufee raajiitti himee raajii waan akkasiitii sagalee naa baasaa jedheeni asitti idduma kanatti na fuuldurumatti na qabanii iddoo kanatti si jijjiireera si raawwatameera dhaqee darbiteetta jabaadhummoo naan jedhanii na geggeessanii achumaan intarviiwuun gaafa godhamu ijoolleen waa garaagaraa warri wajjin dorgomnu intarneetiirraa waa garaagaraa daawwannoo godhanii maal gaafatamna laata jedhu ani garuu dhaabadhee tan kolfaan ture ijoollee warra akkas godhanitti maaliif sagaleen baheera waan ta'eef waan waaqayyo dubbate akka inni raawwatu an amaneera karaa kamiin iyyuu namni lama isaa fudhatamu namni tokko isaa darbu
kan darbu ana dhadhee amaneen naqee ganama yeroo naqu intarviiwuutti gaafa ol seennu an kopheetoon dibsiifadhu dabareen na darbee jalqabuma maqaa waamanii dabareen na darbee dhaqee gaafa itti himu sa'a afuritti intarviiwuu godhamtananii afur sanatti nu qaqqabne kasaatiin naqee kasaatii gaafa naqu jalqabaanuma irraa jalqabanii gaafuma ol seenu gammachuu guddaan natti dhaga'ame ofuma waan isaa maal akka ta'e beeku akkuma waan hin jirreen beeku namni baay'een sodaatee bakka waan inni beeku illee harkaa bakka dhaga'ame yaada inni darba jarri kun ofumaa na gaafatu waan jedhu keessa tokko jira waan hin gaafatame sana seeraan hin deebise dhumarratti leenjii fudhannee gaafa carraa kaasnu ammas waan ta'eef asirraa nama fagaadhaa laata waldaa kanatti asitti baratees waan ta'eef hidhataan tokko qaamni nageenyaa kan jiru hundi barbaade uummanni illee mana isaatti yaa'ee hunduu baatiriidhaan barbaada gaafuma jimaataa sana mucaa namni saatii tokkotti arginee irradhan saatii tokko booddee mucaan mana hayyuu hin baane baddee iddoo isheen buute dandee booddee uummanni guutuu barbaade dhabeennaan borga nama barbaadna bakka mana keessanitti galaadhanii gaafa galagalchu gaafa ol gallu kan keenya miti kan namaatii guddisuudhaaf fuunee barsiisuudhaaf fuunee hin barsiisnanne yookaan namni nama guddaayyuu wanti mudatu hin beekamu baay'ee ciiqee hin taane keessa galle kan keenya dhala keenya guddifachuuf jecha kan namaa waa biraatiif saaxillee inni baay'ee ishee dhimboosii booddee ciiqamneennaa dhala kana kaanee raatiitti bilbilulaa ta'enne saatii kana isaanis guyyaa sana amma sagantaa jira waan ta'eef dadhabanii irra fuudhenne baay'ee wal morkine booddee sagaleetti nuuf baasanii nama rakkisne irri baallee kaasuu haa ta'u bilbilaa kenne saatii 5 walakkaatti bilbillee waaqayyo isaanaa eebbisu bilbila nuuf kaasanii bilbilumti gaafa bilbila waamuun gammadee isaan booddee raajiitti gaafanimu raajiin diinatu ammeenyatti yaadee jira mucaan borga nama waaqayyo gidduu galeera bishaanitti isinii naqeera inni diinni yaade suniin ta'u kan waaqayyo jedhetu ta'a waaqayyo gidduu galeera borga nama namoota irra qabe mucaa sitti fida waan tokko yoo sodaatina iyyaaddaina waaqayyo gidduu galeera deebitee dhufti jedhee anis immoo zayitii dibataa manaa qabna jilbeeffadhee waaqayyoon kadhadhee yaa waaqayyo mucaan kun cubbuu gootee qabdu wallaalummaatu fuudhee manaa baase yoo mana kee keessa dhaabattee utaaltee faarsitee si waaqessitee jetee inni Daani'eliin afaan booltaa keessa bulche afaan bineensaa keessa illee haa ta'u caakkaa keessas mana namaas haa ta'u iddoodhuma kamittiyyuu ayyaanni kee mucaa kana eegee salphina kana oolchitee nagaadhaan immoo maatii keenya guutuutiin qabannee siinsi galateeffachuu qabna hojii kana raawwadhu hin jedheenis waaqayyo ni kadhadhe waaqayyo nu gargaare akkuma isaan jedhan ganama karaa qaama nageenyaatiin namni nu ramadamee sakatta'uudhaaf osoo jennaa jirru haala sana tumni jeessaa jirru naa bilbilanii manumaa seenaa bilbiltee kunoo mucaan inni of eeggatu naan jedhanii nama sadii mucaa harka qabee manaan ta'ee waaqayyo jedhee namni harka qabee mucaa mana keetti biti harka keessa walitti buusaa waaqayyo jala eessa bultee maal taatee deemte gaafa jedhuun immoo calluma deeme gaafa sinna barbaadan immoo sin argaan ture caammaa baaseetuma sinin okkataa sin bora booddee immoo calluma daandii irra deemuu kun beekaa deemee magaalaa keessaa baheen caakkaa wayii bira ga'ee natti dukkanaa jettee caakkaan natti dukkanaa jennaan naannoo isaatii jaati qabuun argan keessaa ibsaan hin jiru magaalaa keessaa ibsaan badeera otuman deemu caakkaa bira ga'ee sodaadhee naan duubattan deebi'ee jettee deebitee dhuftee naannoodhuma maaf immoo galchannaan naan sodaadhettee mana namaadhuma jala bultee ganama kan dhokee miilla ishee jees miilli ishee kun uffanni irratti badee kana shaboo fakkaatu ilkaawwan rukutaatuma ganama namoonni qabanii nuuf fidanii waaqayyotu afaan diinaa keessaa nu baasee beekaman isin ilaalattee musi barbaadde jalqaba beekaa dhaman isin ilaalaa ture gaafa namni baatirii ibsee nu barbaade nu qabu deetan baqaraa ture jettee argaa turte ture ishee argaa ture jettee argaa turte waaqayyo galanni harka walitti buusaa waaqayyo galanni Oftar isin eebbisu ulfaata. Amiin ammas immoo waa'ee kana dhugaa waan baanu jira. Isheen immoo obboleettiin ishee kun baay'ee dhukkubsatti biyyatti nagaadhuma qabduun dhukkubsatti barachuu kutaa 12ti. Otuma dhukkubsattuu qorumsa qoramtee yuunivarsiitii darbitee iddoo biraa deemteennaan qaqqabeennaan achi obboleessi namni seelsin deemuu jedhee hambisee haala nageenyaa jiru wal qabatee mijataa miti bakkichi. Isaan booddee mana ta'uudhaaf immoo dhukkubni ammas dhukkubsatti mana keemudhaqee waan tokko hin fayyitu mucaan fayyitee asumaan fayyitee fayyinarra darbee immoo qorumsa wayiitiif dorgomtee turte asumatti Jimmaa Yuunivarsiitiin beeksisa baasee dorgomsiisee popularrii fudhate ture. Wangeelaawwitti himna wangeelaawwiin darbitee raawwatee rawaa tokko sodaatini hin darbitaa jedhaniini akkuma sana akkuma isin jettan hin darbitee qorumsa sana darbitee amma Jimmaa Yuunivarsiitiitti waggaa tokkoffaa jirti. Waaqayyo maatiidhuma keenya guutuu irratti dinqii hojjetaa jira waa raajii baay'ee hojjete kanaaf maqaan isaa waan irratti lafa irratti haa ulfaatu jenna galanni guddaan ulfinni isaa harka walitti buusaa hin isaa
Hunduma keessan faarfattoota raajii isin ogeedhaa hunduma keessan baay'een isin jaalladha. Waldaa kana keessatti qabamee tajaajiluun barbaada. Achi jijjiirraa raawwatamee akka magaalaa kana dhufu abdii guddaan qaba. Raajiin booddee dhuma irratti sagalee itti naaf haa baasanii isa kana himachuu barbaada. Eebbifamaa nagaan nagaa kabajamaa.